Sossooha Afran Qalloo haala cabaa fi sossooha bilisummaa lammii Oromiyaa bahaa. Ayaa sirna gadaa caayaa Afran Qalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Ayaa sirna gadaa caayaa Afran Qalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Yeroo habashoonni shiftootaan gaggeeffaman ummanni keenya heera gadaatiin wal bulchaa turan. Seenaan kun kitaabban habashaa keessatti hin argamu. Akka isaan waa'ee hawaasa keenyaa itti odeessan himanaaf hin tolu. Jimlatti wanni isaan nu fudhachiisuu fedhan gadaantummaadha. Diinaan injifatamuu ummata keenyaatiif sababni hedduudha. Irree tokkoon diina isaanii dura dhaabbachuu dhabuun kan hangafaati. Yeroo diinni warra naannoo tokko jirutti duulu kan naannoo biraa dirmachuuf dhabe. Yeroo mililiktuu lamatti duulu maccana doonne. Yeroo arsiin gatamu humbanna callisee daawwate. Gaafa waraanni mililik itutti duulu warri Afran Qalloo jarri nuttis as deemaa jiran ja'anii hayyaadan hin fakkaatu. Garuu mililik akkuma ituu oggolchiiseen nagayaan gabbaruu warra diddaniif waraanni kiyya gama keessan dhufuu isaati. Doorsisa juu hooggantoota Afran Qallootti if dura ergee faana qajeele. Hoogganoonni Afran Qalloo warri akka Bakar Waaree, Haamid Biroo Shaxaatii fi Galmoo Qormoosoo doorsisa mililik irraa garaan roora'ee gooftaa waan barbaaddu harkadhu hin jenneen. Akkuma warri isaan duraa waraana Misiraa kan halaalaa dhufe dura dhaabbatanitti isaanis kan mililik dura dhaabbachuu filatan. Hawaasni isaanii lola Misroota waliin waggaa 10 lolan irraa odoon qabsatin bara 2 booda ammas kan biraa qeetti barbaaduurraa Raabaatooriin hin gammanne. Garuu akkuma warra isaan duraatti diinaan loluu malee harka kennuun filmaata akka hin taane hubatan. Kun irbuu gaafa itti gaafatama harkaa qaban fudhatan seenan. Irbuu kanaatu waraana Afran Qalloo kan Orfoo Jiloo Bikkootiin hoogganamu waraana Rauf Baashaa dura dhaabe. Maamman Rauf Baashaa ajajaa waraana Masrii ji'a Adoolaa isaa kan bara 1875 Zeeyilaa lola malee qabate. Haala sanirraa hedduu gammade. Milkii argate itti fufuuf qormaata saayinsiitiif deemnaa dahoo godhachaa birraa 18 bara 1875 waraana isaa Zeeyilaarraa karaa biyya Oromoo sossoose. Yeroo kana murteeffatu Maamman Rauf akkuma hangaafa Zeeyilaatti gubuu takkaallee if duratti eegaan turre. Garuu birraa 25 bara 1875 guyyaa sabtii faallaa hawwii isaatiin walitti dhufe. Waraanni Afran Qalloo murti guutoon kanneen waraana diinaa tulluu iftuuhaarraa halaalaa daawwachaa turan akkuma laga hamaa ol qaqqabataniin afaan bahan. Warra amniti torbaanii dargeessite raaree balloo keessatti weerareef irraa quban qabneen simatan. Akkuma jirri raaretti ol bahaniin Orfoo Jiloo murti guutoo dura bu'e. Isaanis akkuma guyyaa sana duraa yeroo inni murti guutoo hottu mirree juun dannabaan dachaasa jalaa jechaa dhiichisaa turanitti faana kaatanii diina qawwee fi mi'a ibidda tufuun deemmatutti eeboo roobsan. Murni duraa yeroo kufu kan boodaa reef karraan utaalaa madaaf afaan dabooluuf faradoo fi miilaan itti ce'an. Lolli iftuuhaa kan diiramaan jalqabe akka Rauf fedhu ta'uu didee lakkuma aduun oowwituun waliin danfaa deebe. Maamman Rauf tooftaa beeku hundatti dhimma bahee dirqitti kashabooda waraana isaa iftuuhaa keessa hulluuyse. Garuu akka kottee fardaa keessaan hulluuqee dabreen murti guutoon eegutti afaan bahanii akkuma iftuuhaatti ammaas if dura deemuu akkatan. Guyyaan hanqatee halkan irratti dhiichisaa bulan. Borumtaa Rauf caalmee mi'a waraanaa kan qabutti gargaaramee humna hamma murti guutoo jalaa lubbuu baasuu danda'een biyyoo adaree seenee harroota shanan ifitti danqare.
Rauf baashaa yeroo zeeyilaarraa kara lafa Oromiyaa sossoof saganteeffate humna isa dura dhaabbattuu mitii tan aaggattulleen akka isa qunnamuuf jiraattu hin shakkine. Waan murtii guutuu ta'anis quban qabu ture. Warra akka isaaniitti lolus takka harkee waan hin beeyneef wanni hedduun raajiitti ta'e. Tooftaa urfoo jiloo waraana isaa ittiin lolchiisu akkaan ajaa'ibe. San malees gamnummaa fi faxinummaa murtii guutoo haalaan dinqisifate. Bimbashii Muhammad Mukhtaar Rauf waliin ture murtii guutoon loltoota hamoo dandeettii sossoo'aa sardaa qabu jedhee seenaaf galmeesse. Lola waraana Rauf waliin godhan irratti murtii guutoon jeenota hedduu dhaban. Akkasuma waliin diina biyyoo adareetti marsan. Rauf maana uumteetti onkolleessa 10 bara 1875tti madaafa tulluu gaara Haakin jala geeffatee achirraa hundannetti ibidda furgaasuu jalqabe. Akkasuma waliin waraanni Rauf dallee darbii magaalaa Adaree jalaa fagaachuu dadhabe. Warra ibidda madaafaa if duraaraa amma baadiyyoota keessa sossoo kajeelan murtii guutoon nagayaan biyyootti deebi'uu akkatan. Lolli walitti dhaabbachuun loltootaa fi meeshaa waraanaa kan biyyaan qabachuu fi uummataan gabroomsuuf fidate guyyuma guyyaan Rauf harkatti xiqqeessaa dhufe. Haalli kun ilma baashaa kan ammaan dura bakka deemu hundatti goobaan galaa ture akka yaachise. Jiini sadaffaa dhumee kan afraffaa akka jalqabeen lafa Oromoo keessa burraaquuf hawwuun isaa fee jogola keessatti nagaya isaa shakkuu jalqabe. Rauf baatii amajjii tan bara 1876 dhukaasa Gama isaa dhaabee hogganoota Afran Qallootti manguddoo araaraa ergate. Abbaan Fugug yookaan abbaan sabaatii fi hogganoonni hafanis rakkoo dhufte nagayaan keessaa bahuuf bakka bu'oota isaanii biyyoo Adareetti ergan. Rauf kan akkas godheef nagaya barbaaduuf odoo hin taane waan dirmachuu lallabateef dhufiinsa jaraatiif nagayaan jeesuufi. Kanaaf hamma dirmachuun isaa dhuftuu dubbii lafarraa harkise. Gaafa tumsi eeggatu Adaree seeneef humna idaatetti onnatee haareetti Afran Qallootti lola labse. Waraana isaa baadiyyoota keessa duulchisuu karoorfatee bakka bu'oota hawaasaaf itti ergaman galaafate. Duuba waraana Rauf karaa har'a fallaanaatiin noolee keessa bobbaase akkuma bishaan bunaa ce'aniin dooyaa gofleetti murtii guutoon duraa goflaleessan. Kanneen karra erariin jaarsotti duulchise akka mi'aayii keessaan era ce'aniin goobatti mudhiin duraa citte. Warri har'a hammarree isaa keessaan onalaatti bobbaases hawwii fi xambaafneef. Akka ta'anii maayaa qalloo keessaan kurfaa callee qaxxaamuranii erga tabaaduu ol qaqqabatanillee cirracha dabruu hin dandeenye. Achitti murtii guutoon dhukkeerraa kaasanii hammi lubbuu baasuu danda'an harganaa Adareetti deebi'an. Kanaan waraanni Rauf baashaa warra eeboo xiyya wacaafaa fi mancaan itti bobbahanii naannoo jogolaa Adaree jalatti ittifaman. Rauf haala kanarraa akkaan dallane lafaa fi ooyiroota jogola jalaa kanneen uummanni Oromoo madaafaa fi roorroo waraana isaa jalaa keessaa baqatan warra magaalaa keessaa takkaa gabbaaniin beeynee fire. Gama isaatiin garuu baroota 10f jogola Adaree keessaa murtii guutorraa baaragaa bahe. Gaafa naannoo sanii deemuun dirqamatti taate wanni Rauf haala yaachise akkaataa mataa isaatii fi waraana isaa hamma hafeef zeelatti itti deebisu akka ta'e waxabajjii 15 bara 1885 waggaa 10 booda yeroo zeelatti deebi'u waraanni jalatti hafe 8,359 qofa taachaa innummaan seenaaf galmeesse. Lola baroota 10 waraana Misraa waliin godhan keessatti Afran Qalloo lubbuu jeenota hedduu malees hogganoota keessaayis warra akka Ballaa Buubaa, Ibroo Shaxaa, Caammaa Nuurii fi Ormoo Soofaa dhaban. Reefka hogganoota lolarratti wareegamanii tokkicha raada dhibbaan Rauf baashaarraa bitatanii awwaallatan. Odoo gaagaama Rauf baashaa mudirraa haragayaan baafatiin gabrummaa biraatiif Minilik Afran Qalloo kajeele. Kajeellaa isaa hongeessuuf hogganoota raabaa doorii keessaa kanneen du'arraa hafan murtii guutuu duulaaf yaaman.
Hooggana bakar waareetiin jeenota akka katabee wadaay, waaqoo boruu, tikkoo wadaay, waaree watarii fi galmoo siddii qoofaa if dura buusan. Uummanni keenya Habashaa waliin wal rukutuun kan duraatii miti. Lola ammaan duraa Habashaa waliin godhaman hundatti uummanni keenya irraa aanaa turuu murti guutoon seenaa irraa beekan. Haalli kuni duulatti deemaa jiran ija gatiitiin xiinxaluu hanqise. Injifannoon alatti haala biraa kan isaan mudachuuf taa'u hin herreyne. Kanaaf hedduun namaa warra duula deemutti wanni dhaammatan yoo jiraate anaafis gabra fiti kan jiru ture. Warri akkas ja'an warra duula deemutti funyoo kannatan. Haala kanarraan kan ka'e duuloon eeboo fi xiyya caalaa funyoo hedduun deemaa turan. Amajjiijaa bara 1887 guyyaa Khamisaa murtii guutoon waraana diinaa diiramaan calanqootti afaan ba'an. Akka ijjiija arkuu jalqabdeen gariin faradoon, gariin miilaan harka tokkoon gaachana, kaaniin eeboo qabatanii gama waraanni diinaa jirutti qajeelan. Kan humni namaa itti achi fiigu waraanni Habashaa bakka itti riphisan irraa sossoo'uu didan. Karoorri isaanii waraana itti achi fiigutti afaan deemuun turre. Geeraraa habalee lulaa qoma bananii nyaaphaan wal dura dhaabbatanii wal gurra'anii jeenummaa irra qabaachuun mirgaan galuuf warra manaa bahanii miti. Kan isaan qophaa'aniif gaarranii fi tulluulee duubatti dhokatanii jeenota isaaniin loluuf itti fiigan madaafa faranjiin kenniteef halaalaa itti haruun galaafachuudha. Akkuma isaan karoorfatanitti gantoota gamanaa miti gamasitti dhufaase bakka reefu irra xiqqoo achi fageesse ja'anii tilmaamanii fi qajeelfamaa murti guutoo tuuta tuutaan itti achi horihanitti madaafa halaalaa haruu jalqaban. Murti guutoon mi'a ibiddatu callisiisuuf eeboon itti horiyan. Waraanni diinaa jeenota eeboon madaafatti fiiganitti hoflaa warra reef karraan utaalaa itti dhihaatan qawween lafatti haran. Akkasuma waliin jeenonni itti achi fiigan adda cituu didan. Warri eeboo qabatanii itti assooriyan adda dhaabbachuu diduun waraana diinaa bakka itti riphisan irraa if dura siquu akka ta'e. Murti guutoon lakkuma yeroon achi deemtuun ibidda madaafni haruu fi xiyyitii itti roobuun wal fudhatan. Yeroo murni tokko dadhabee eeboo fi xiyyitii deemmatuun fixate kan biraatiin bakka wal buusuun nyaapha waan jeenummaan taate agarsiisan. Lolli akka inni karoorfateen alatti ta'uun lubbuu miliilii qeensa jala fide. Bakka itti riphiserraa ija cufatee injifannoo akka goonfachiisuuf taabota guyyaa sanii Gabreelii kadhate. Isa haala kana keessa jiru asrii basaasni oduu fiigaa itti dhufe. Oduu basaasni kanneef hordofuun waraana isaa keessaa garii warra miila malee garaan bakka jiranii warraa qudidu iddoo itti riphisaa jiran irraa akka sosso'an ajaje. Jarri oduu qaruutee hordofuun magaalaa qullubbii duubaan deemanii handaqa keessaan duusee qaxxaamuranii gooroo tuulloo ol qaqqabatan. Akka tuulloo gubbatti bahaniin murti guutoo raaree fuula isaanii dura jirtu guutanii jiran gubbaa gadi daawwatan. Iddoon bakka murti guutoon irraa itti tuulan haara itti baafatanii fi madoo itti tajaajilan ture. Raaree murti guutoon irraa bobba'an fiigatitti harkachuun jara shoorarkaa fi weerara itti jiran irraa bayyanachiisuu malees onne isaanii tan akkaan dhaawachaa turte sabachiise. Warra diineef duubatti eegaa hin jirretti dafanii gooroo gubbaa madaafa wal faana harutti seenan. Jeenota bakka jiranitti ibidda itti roobsan. Odoo isaan karaa diinni jiru addan baafatin bakkuma ta'anitti qumaatama isaanii calgodhan. Warra naannoo san irraa baafachuu tattaafatan xiyyitiin hawwii jalaa kolaasan. Iddoon calii calanqoo jaamtu bakka saniif. Lolli guyyaa sanii lubbuu 35,000 caalaa galaafate. Diini jeenotaa akka galaanatti maagata baafatee achirraa iddoo irraa gadiitti horrise. Milkii calii calanqoo booda waraanni milli qalbii takkaan dhiiraa fi dhalaa xiqqaa fi guddaa Oromoo lafarraa duguugaa karaa biyyoota qajeelan. Waan dura dhaabbatu barbadeessaa magaalaa guddittii naannoo sanii dhuunfatan. Galii milli ta'u warra dura dhaabbatu qawween macalaasuu akka fiixa baasaniin
Abookar gubbaa qubatan. Achirraa labsa Minilik hojiirra oolchuu jalqaban. Akka waraanni isaa bakka barbaachisu hunda dhuunfataniin Minilik haala uummata keenya itti gabroomsuu fi qabeenya biyyaa itti saamuu anjeeffachuuf sagantaa baafate. Karoora isaa hojiirra oolchuuf jalqaba sirna gadaa kan bulchiinsa Raabaadorii marsaa 300ffaa yookaan bara 2004ffaa keessa ture labsaan iggite. Itti aansee hoogganoota Afran Qalloo kanneen lolarraa hafan warra akka miti biroo shaxaafaa summii buna keessaatiin galaafate. Hawaasa keessaayis kanneen fincilanatti kaasan je'ee shakke hunda magaalaalee keessaa fi karaalee gubbatti fannisuun uummataan dhihinaa itaachuu tagazu kana harkaa bitama jee. Gama kaaniin qabeenya biyyaa guutumatti dhuunfata isaa jala galchuun masnuu fi bu'uuraa uummataa risteekmitii godhate. Waraanni isaa lafa Oromoo fardaan irra gulufanii ከዚህ ተራራ እስከ እዛኛው የኔ ከዛ እስከ ያኛው ያንተ gaara kanaa kaasee hamma kaanitti xiyya sanirraa hamma kaanitti keeti waliin jechuun akka adda qooddatan godhe. Lafa qoodame isaa fi waraana isaarraa hafte mataskaanaaf gumaache. Naftanyoota qawwee hidhachiise dooginyoo yookaan bakka bu'oota godhatee biyya keessa bittinneessuun uummanni keenya tokkicha isaa murnaan akka gabbaran godhe. Jara kanaaf namoota xiqqollee haala amrii fudhachuu diduu irratti argan ajjeesuuf mirga kenneef. Gandoota namni tokko keessaa bakka bu'oota isaatti fuula guure manneen irraa gubee adda bittinneessuu jalqabe. San booda bordoo godhachuuf hawaasa keessaa kanneen dantaan isaanii kan isaa waliin walitti haqaaramtu barbaaddachuutti seene. Warra ra'uuf baashaa sirna gadaa ittiin diiguuf damina garaadaa fi malaaqa muudee sumuuda irratti dhaweef. Uummata keenyaa fi alagoota isaan keessa jiran waliin ra'uuf maloota baafateen warra biyyoo adaree kanneen ra'uuf baashaa lafa jogolaa alaa ramadeefiifillee hojjaa raggaasise. San malees aangoo isaa baalaan barasii fi kanneen biraatiin garii ifitti dhiyeesse. Kana malees milkii waraanni isaa murtii guutuu irratti goonfateef Minilik taabota guyyaa sanii Gabreelii galatoonfate. Akkuma qodaa seeneefitti gooroo qullubbii gubbatti masaraa halaalaa mul'attu dhaabeef. Masgiida guddaa biyyoo adaree keessa jiru kan qubbii ulamaa hedduu mooraa keessaa qabu qabroota keessa jiran findigee minaaraa gubbaa kaasee mataskaana madaanaa lamjaamutti geeddare. Haala armaa olii kanaan Minilik waan qawwee qabu qofa kumaatama gatee uummata keenya irratti olaantummaa hore. Uummanni keenya waan hidhannoo hin qabaatiniif gadaantummaa kan du'ee olii kan jiru gatii mudatan. Isaanii fi dachiisanii tan isaa godhate. Heera gadaa diiguu malees waan sirna Raabaadoriitii fi bulchiinsa Abbaa Urjii irratti hirkataa hunda barbadeesse. Waan seenaa fi safuu aadaa fi hooda uummata Oromoo calaqqisaa hunda ija isaanii duraa dhabamsiisee kana bashaatiin bakka buusuu jalqabe. Haala kanaan uummanni keenya abookaroo qubatee Gondar miiraaza isaati nukufnee lafa geenye ol qabaan gama isaati ja'anii hasaasuu malee waan godhan wallaalan. Gaafa sirraa kaasee uummanni keenya gabbaarii malkanyaa fi naftanyaa ta'an sadoo badhaadhaa fi nagayaan adda bahanii hiyyummaa dhukkubaa fi wallaalan wal fudhatan. Mootummaa isaaniitii fi sirna walqixxummaa kan beekaniin adda citanii bulchiinsa nyaaphaa kan afaanii fi aadaa isaanii beene jala seenan. Sirna gabrummaa isaa jalatti bulchuuf miidhaan Minilik uummata keenya irraan ga'e waan himamee dhumuu miti. Gooftummaa isaa raggaasisuu fi fudhachiisuuf onnee nama keenyaa holaasee amaarrisitti dhufeen hortee isaaniillee akka doorsisan godhe. Kana hawaasni keenya walda Gabreen Amaaraa hamataa bututtu Amaaraan gooftaa jenna sakaraa tolfuu jechuun gabaabatti ibsan. Lola calanqoo booda dirqiin muddee gabrummaa jalatti kufanillee uummanni keenya caba fudhatanii akka silaa diinni fedhu hin taaneef gaafa sirraa kaasanii karaa danda'een hundaan
sirna gabrummaa dura dhaabbachuu jalqaban. Haalota gabroomsaa dura ittiin dhaabbatan keessaa tokko fedhii Minilik tan gama amantiitiin isaan amaareessuu diduudhaan. Kana godhuuf kanneen caba dura amantii Islaamaa hin fudhatanii fi fudhachuu didan hundi Islaamawan. Warri amma gaafasiitti odoo hin feene dirqiitti taatee sagadiin gura waaqayyaati. Yoo sagaduu baanne wanti loon nu aate afaan salaataan beeynu nu marti urfoo diliin teenya suma qabatti jecha salaata raadaa sodaa garaadaa jaanii salaata keessaa hin qabne hidhachaa turanis qaamaa qalbiin amanticha fudhatan. Haala kanaan amantii aadaa fi hooda Minilik deemuun dura dhaabbatan. Amantii isaanii sababsachuun diinaan Amaaraa fi Islaamatti addeef baasan. Nyaaphaan wal fudhachuu fi wal keessa seenuu diduu bira taranii nyaataa fi dhugaatii isaanii maganfatan. Foonuma beeyladaa isaanii kan Amaarri qale funyaan irraa qabatan. Isaanii haala kana keessa jiru Xaaliyaan dhufe. Dhufiinsi Xaaliyaanii sirna Habashaa kan itti qabachaa tureetiin dige. Naftanyoota baadiyyaa keessaa buqqise. Warra mirriitii qe'ee ari'e. Waliigalatti ummata keenya araaraafama gabrummaa Habashaarraa hara fudhachiise. Midhaan feeddaganii, ashaaroo daakanii, geeshoo tumanii, gooftaa fi giiftiif magaalattiin deemuu irra hambise. Garuu gammachuun Xaaliyaan ummata keenyaaf fide umriin dheeranne. Hayila Sillaasee mooticha deefa biyyaa baheef Ingiliis tumsa ta'ee waggaa 5 booda Eebla 5 bara 1941 Finfinneetti deebise. Gaafana ummanni keenya hidhannoo Xaaliyaan irraa harkatanitti gargaaramuun mootummaa Habashaa jalatti deebi'anii buluu akka hin barbaanne naannoo adda addaatti lolaan beeksisan. Fakkeenyaaf ummanni Fatiis hoogganaa Adammataatiin yeroo amma tokkoof waraanaa Hayila Sillaasee qubsuma waakkatan. Fincila godhameen Adammataa, Ahmad Alii Damiinaa, Sayyid Kamaal, Yaasiin Umar Ammayyaa, Muhammad Hassan, Amma Muhammad Shideetii fi obboleessi isaa Yaasiin Shidee malees jeynoonni hedduun lubbuu wareegan. Karaa gaara mul'ataatiin dugee gabaabee odoo diina dhaabaa dhaabbata dhoorkuu galaafatame. Fincilli carcar keessatti godhame haalaan cimaa ture. Amma goobantichi Abbabaa Aragaay malaan irra hinaaninitti jeynoonni akka Haji Muhammad Hamid, Muhammad Jiloo, Muhammad Usmaanii fi Katabee Wadaay Qarsaa mootummaa Habashaa baroota 3f lubbuu itti guraaran. Fincilli ofirraa keessatti gaggeeffames lubbuu 3 qirutaanii fi Sheekh Muhammad Jawwee malees kan Oromoota baay'ee fudhate. Lolli gaafas diina irratti godhame haala hedduun galmeeffame. Fakkeenyaaf ofirraan Sheekh Muhammad Jawwee ilma Yaayyaa Tukkee inni Dubaay kaafnaan kufriin dheefa dhukkee faaruu jettuun dubartiin Heelleen dhiirti darsii keessaan seenaa jeenicha isaanii dhaloota eegareef galmeessan. San boodaas manni keenya mootummaa Habashaa ifirraa kaasuuf carraa afaan dhufte hundatti dhimma bahan. Bulchiinsa mootummaa Habashaa dura dhaabbachuuf sossoo'insa maqaa hannoo laattootiin bara 1946 keessa naannoo Abbaa Oromiyaatti jalqabame keessaan harkoota gabrummaa lammii isaanirraa buusuuf Oromoonni tokkee fi tuutaanis itti makaman hedduudha. Warra tuutaan qoodarraa fudhatan keessaa tokko Jammaata Mustafaati. Jammaanni Mustafaa Oromoota magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatanii bara 1944 keessa Afooshaa ijaaramte. Warri Afooshaa tana ijaarratan gaafa bu'uureessan akeekni isaanii guddaan faffacaarraa walitti qabamuu du'aa fi jiruu irratti wal gargaaruu fi irree wal godhachuudha ture. Haala akkanaatiif Afooshaan uummata keenyaan naannoo sanitti ijaaramte tana qofan turre. Garuu isiin akkuma dhaabbatteen daftee Afooshaalee naannoo san jiran hunda caalaa hangaate. Hangeensi maqaa isii biratti maqaa barlamaana jaamu dabaleef. Akkuma barlamaana Mustafaa cimeen sossoo'insi hannoo laattoo jaamu dhageeme. Yeroo tana warri barlamaana Mustafaa sossoo'a dhufe keessaan dantaa saba isaanii suufanii gabroomsatti finciluuf qaamaa fi qalbiin itti makaman. Warri hannoo laattoo kan Oromoo malees hawaasa naannoo san jiru keessatti deeggarsa guddaa argachuun yeroo takkatti hidda miseensotaa biyya keessa diriirfachaa dhufan. Bara lama keessatti dargaggoota bira dabranii tinnisa manguddootaa fi sheekotii biyyaa horan. Gama biraatiinis qunnamtii namoota alaa waliin godhaniin abdii gargaarsa mee waraanaa mootummaa biyya Misiraarraa argatan.
deeggarsa uummataa horuu fi oduun abdii gargaarsa hidhannoo miseensota keessa lootee garii qoma dhiiftee yeroo isiitiin afachuu akkatte. Warra akkas goote keessaa manguddoon hammi tokko bara 1948 keessa akkuma salaata jummaa kan masgiida guddaa biyyoo adaree keessaa bahaniin karaa mana mootummaa qajeelan. Waajjira bulchiinsa biyyaa dhaqanii bilaattaa qixaa'oo dooginyoo yookaan bakka bu'aa Haayila Sillaasee kan biyyoo adaree bulchutti xalayaa hawwii isaan irratti barreessan harka kaayan. Bilaattaan barruu biyya teenya keessaa nurraa bahaa jettu yeroo dubbise manzaraa ijaa irraa baasee sanacha keessatti hacuucee caccabsuun qiyaasa dallansuu itti dhageemtee beeksise jaama. San booda akkuma Haayila Sillaasee waliin haasawa silkii xumureen manguddoo deebisaarraa eeggachaa jiran gara haawuziin yookaan mana hidhaa guddaa biyyoo adaree keessa jiru qajeelche. Borumtaa guyyaa sanii mootummaan Haayila Sillaasee gabaasaa uleen manguddoo afaanii baaftetti gargaaramuun namoota shiree adame keessaa qooda qabanii fi shakkaman tokko tokkoon adamtee hidhatti guuruu jalqabde. Haalli kuni barlamaana Mustafaa keessaayis Rabbi rahmataa godhuu fi dura taa'aa isaanii Abtoosh Laazimaatii fi Abdullee Umar Alii, Ahmad Haaji Muummee, Baashaa Diidoo, Muhammad Ismaa'il, Muhammad Haash, Muummee Amma Baruu, Muummee Haaji Saalii, Muusaa Calloo, Saalii Wadaayii fi kanneen biraatis mana hidhaa mude. Fincilli Gama lolaattootiin yaadame haala armaa oliitiin fashalullee barlamaanni Mustafaa akka mootummaan Habashaa yaaddetti baara gahidhaatiin addan bittinnoyne. Inumaa miseensaa fi qabeenyaan duroomee Jammaataa Afran Qalloo ta'e. Akeekni gabroonfataa warra gabroonfate irratti olaantummaan jiraachuudhaaf karaan kana hojiirra ittiin oolfatu keessaa tokko sammuu hawaasa gabroonfatee keessatti gadaantummaa habaqaaluudha. Kunis seenaa isaanii tuffachiisuu fi afaanii fi aadaa isaanii balfisiisuun jalqaba. Habashoonni kana akka gaariitti waan beekaniif warra gabroonfatan irratti hojiirra oolchuuf tooftaan dhimma ittiin bahin hin jiru. Tattaaffataa haala kanaaf godhaniin hawaasa Oromiyaa keessatti milkiin argatan akkaan guddaadha. Gaafni Jammaataa Afran Qalloo kuni gaafa haalli armaa olii kuni hawaasa Oromoo keessatti hidda babal'ifate. Yeroon san yeroo maalummaan uummata keenyaa ukkaamamee lammiin maqaa adda addaatiin ifa waamaa turani. Gaafni san gaafa uummanni keenya biyyuma isaanii keessatti alagaa hundaan tuffatamani. Kana malees gaafa afaan keenyaan dubbachuun mallattoo gowwummaa, doofummaatii fi gadaantummaatti laalamaa ture. Jimlatti yeroon san yeroo uummanni keenya kanneen baadiyyaa እንደምናቸው የኃይለ ሥላሴ ሲቱ ኡሌ መሌ ኦሊ ገኑ ያሴ ጀቻ ቱረኒ yeroo warri baadiyyaa akkas jechaa turan kanneen magaalota keessa jiraatan ammoo maalummaa isaanii dho'isuuf ijibbaata cimaa godhaa turan. Haalli kuni hunda caalaa shamarranii fi dargaggootarraa akkaan calaqqisaa ture. Yeroo sanitti irra hedduun kaa'imman magaalota keessa jiraatanii afaan isaaniitiin haasa'uun qaanii itti ta'ee kan alagaa cabaqaa turan. Haala kana keessa jalqaba bara 1960 takkaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti aruuza ilma ugaazaatiif godhame irratti warra afaan alagaa wallisaa turaniin Rabbi rahmataa godhuu fi Abdallaahii Gidichoo mee wallee afaan keenyaatiis takka nu dhageessisaa jee wallisoota keessaa kan gaafii Abdullaahiitiif deebisaa kennu dhabnaan Rabbi jannataa naa qananii'uu Haassan Umar Tarree sagalee ol kaateen gaafii Abdallaahii warra tooyaarra jiraniif irra deebi'e. Gaafiin lamada itti darbatamnaan hammee muuziqaa dhawaa ture tokko meeshaan muuziqaa afaan qottuun beeytu yoo ittiin dhawan ni cabdi deebisaa jettu kanneef. Deebisaan kannamte qaanqee dallansuu fuula Abdallaahii Girichoo dura facaafte. Abdullaahii gurbaa akkas jee hamma liphuutti dhawee lafatti darbe. Gurbaan haaluma namni alagaa hundi yeroo sanitti namaa fi afaan Oromoo irratti qabaachaa turan ibse. Kanaaf hamtuu kan dubbate ittiin fakkaanne. Garuu jechiisa afaanii ba'ee aruuza shoorar keesse. Hawaayoo haala saniin kaate manguddoon gama lameenii haala suma qabbaneessuuf tattaaffatanillee
wanni jaame onnee kaa'imman Oromoo keessatti godaannisa dhiise. Biin gurbaan mana aruuzaatti afaan Oromoo laalchisee darbate dargaggoota guyyaa sannachi turan bira kuttee kanneen oduu dhageen hunda anaannachiifte. Gariin akka kaa'imman alagaatti afaan isaaniitiin wallisuu waan isaan dhoorkaa wal gaafatan. Isaan keessaa warri ni dandeenyaa murteeffatan yaada isaanii sanatti deeggarsaa fi hayyama barbaaduuf abbootitti dhiyaatan. Ilmaan aadaa fi afaan isaanii guddisuu fedhuun qofti abbootii imalmaanaa gammachiise. Isaan jajjabeessuu keessaan inumaa carraa hiree Somaalotaa millatan. Somaalonni gabrummaa Ingilizii jala turan waxabajjii 26 fi kanneen Xaaliyaanii jalaa adoolessa takka bara 1960 wal duraa tuubaan gaafa bilisoomuu dhagayan manguddoon afooshaalee adda addaa keessa jiran gammaduu bira taranii haalaan hinaafan. Guyyaa san gaafa hawaasni isaaniitis gammachuu akkasiitiin walitti dhufu Rabbi akka agarsiisu du'aa godhachaa oolan. Duuba kaa'imman guddina aadaa isaaniitiif anaannachuu keessaan hadhaan gaafasii Rabbi biratti dhagahamuu suufan. Kanaaf hatattamaan horii hamma barbaachisu walitti baasanii mi'a muuziqaa ammayyaa bitanii fi harka kaayan. Mooraa isaaniitis leenjiif bananiif. Gochi isaanii kuni hagayya 5 bara 1960 takka hawwisoo Afran Qalloo ta maqaa Urjii Bakkalchaatiin beekamuuf jiraattu dhalche. Daa'imman Afran Qalloo warri harmoonikaa afuufuun rakkisu leenjisaa malee yeroo gabaabduu keessatti mi'oota muuziqaa kan bitameefiin wal fudhatan. Walaloo fi alalaasa baafataniin afaan isaaniitiin wallisuuf bitootessa 8 bara 1962 yookaan akka lakkoofsa jiraatti Iida Ramadaanaa kan bara 1381 dooyaa gubbabba'anii hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatan seenaa daawwachiisan. Uummanni waan gurrii dhaga'u amanuu dadhaban. Dhawaa muuziqaa, alalaasa sagalee, midhaan walalootaa dhaga'anii quufuu dadhaban. Sossoo'insi sirbootaa qaamaa fi qalbii fuudhanii guyyaa guutuu xiqqaa fi guddaan dhalaa fi dhiiraan biis biis jechaa oolan. Hawwisoon Urjii Bakkalchaa walleelee malees daawwiilee haala hawaasa isaanii keessa jiru irratti qopheessaniin xiqqaa fi guddaa achitti argaman irraa imimmaan gammachuutii fi gaddaa xuruursan. Guyyaa kana isheen Maammat Booqee Rabbi jannataa naa qanani'u dooyaan rabbee haasawa seena qabeessa ta'een dargaggootaa mileeyse. Bititan warra miilaa fi faradoon deemaa achi dhufanii odoon taane tan isaanii taachaa hubachiise. Afaanii fi aadaa isaanii guddisuuf tattaaffanni jalqaban eebbifamaa ta'uu beeksise. San malees eegareen isaanii harka isaanii keessa jiraachuu ibseef. Dabalees gufuun itti dhufuuf jiraattu. Hawwii isaanii tanarraa akka duuba hin deebifne irra deddeebi'ee beekachiise. Basaasonni galma keessa turan waan achitti dhagayan mara galgaluma san akkuma jirutti warra dubbiin laaltuuf gabaasan. Yeroo waan haasawee dhagayan warri mootummaa Hayila Sillaasee isheen Maammat Booqee hidhuuf amma bari'u obsa dhaban. Ganama sheekaa hawaasni keenya qarayyoof eeggatan rarraasanii mana hidhaa ijeeffatanii hamma danda'een cafaqan. Gama biraatiinis waan itti ka'aniif irraa hamilee buusuuf miseensota hawwisoo haala adda addaatiin rarraasuu jalqaban. Garuu hojjaan isaanii wallistoota Urjii Bakkalchaa daran anaannachiise. Akkuma hawwii manguddootaatti gaafiilee hawaasaa wal duraa duubaan walleelee fi daawwiileen bowwaasutti seenan. Ijoollee Afran Qalloo dardarammaan tanaa ka'aa hirriibarraa kottaa wal barannaa faaruu jettuun dubraa fi dardara naannoo saniitiif waaminsa wal barnootaa godhan. San malees ilmaan Afran Qalloo maaliif tatteessanii dardara alagaa if cinatti hin gartanii afaan isaaniitiin kunoo wal faarsanii dubarran teenyatan karaa yaatulleen wanni wallisan bartan jaraati walleen
dhaamsa ju'uun dubraa fi dardarri haala keessa jiran xiinxalanii haala lagaa waliin akka madaalan gaafatan. Dhaamsi hawwisoo yeroo gabaabaa keessatti galii rukute. Dubraa fi dardara eenyummaa isaanii dho'isuu fi jibbaataa turan mana itti jiran keessaa dammeesse. Afaan alagaatiin haasa'uu fi ooltee bultee malee wal bira dabruu maganfachiise. Kuni wallisoota daranuu mirqaansa. Walleelee ammayyaa kanneen walaloo fi yaalalaasni isaanii dhaga'ameen quufamne muuziqaa fi sossoo'insa ammayyaatiin dabaalanii ijoollee afran qalloo koottaanii taphannaa addeeyyan tapha ammaan tanaa haa'imman jaan. Akkasumatti ammallee walleelee ammayyaa malees dhiichisoota shaggooyyeelee helleelee fi weedduulee aadaa muuziqaan dabaalanii agarsiisuun caalaa akka jaalataman godhutti seenan. Akki isaanii kuni aruuza Oromootaa kan hawwisoo alagaatii fi dhiichisa hawwisoo jammaata Mustafaa tan abbootii isaaniitiin Jamaalul Aalam Sheelillaa Haaya Mustafaa Sheelillaan geggeeffamaa ture yeroo takkatti jijjiiree walleen akka sirbaa armaan loohii sirbii loohii hoggama kiyyaa sirbee loohee sirbee ani gama kee fiiguu kiyyaa jettu cidha nama keenyaa bira kuttee kanneen alagaa keessatti illee dinqifamtuu fi jaalatamtuu taate. Akkasumatti ammaas bareeddu hooyyaa bareechitu si birattiin ka'ee na hin jajjabeessitu walleen jaamtu. Dubraa fi dardara magaalaa dirree dhawaa Oromoo fi alagaas sammuu fudhatte. Cidhaa fi bakka itti wallisan bira taree karaa hundarratti haa'imman afaanii bu'uu didde. Urjiin bakkalchaa wallee faaruu fi daawwiin yeroo gabaabaa keessatti biyya sossoofte. Kanneen wallee isaanii dhaga'an marti ijaan arguu waan hawwaniif dirree dhawaa malees Haramaayaa, Ombolcha, Dadar, Galamsoo fi iddoolee biraatis dhaquun haa'imman Oromoo keessaa gadaantummaa mulqanii bahara gammachuu kan sabboonummaa keessa naqan. Haala kanaaf dubraa fi dardarri iddoo arkan maratti hiriyaa waltaateyaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaa wallee akkaan tolchaa tapha afaan keenyaa sumaatu xaliilchaa kan dhufee caqase gammachuu galaalcha garaani hidhanii onneen hidhaan taatu yaa urjii bakkalchaa tan bariisaa baatu faaruu jettuun hawwisoo isaanii galatoonfatan. Hawwisoon urjii bakkalchaa tan yaada Abubakar Muusaa Usmaa'il Muhammadii fi Alii Shabbootiin buuramtee yeroo gabaabduu keessatti miseensota Abdul Baasit Haaji Abdullaahii, Abdallaa Umar Khatabee, Abdulhamid Ahmad Boruu, Abdullaahii Alishoo Umar, Abdurrahmaan Yuusuf Umar, Adam Haamoo, Ali Ahmad Alii, Muhammad Muusaa yookaan Turee Leencoo, Muhammad Abdallaa Boruu, Muhammad Abdurashiid, Muhammad Haash, Muhammad Ibrahim yookaan Koppii, Muhammad Usmaan Qoot, Muhammad Yusuf Adam, Mahmud Sheekh Muhammad Bookhee, Saalihee Muhammad, Suleymaan Yusuf Ibrahim, Ismaa'il Abdurrahmaan, Yaasiin Taabitee dabalattee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti xiqqaa guddaa lammii Oromoo sabboonummaa uwwifte. Haalli isii kuni gandoota hunda keessatti haa'imman guddina afaanii fi aadaa isaaniitiif kakaase. Akkasiin maqaa hiriyaa jaalalaatiin Abdoo Shabraa, Abdurrahmaan Muhammad Bareentoo, Abdusalaam Yuusuf, Abubakar Muhammad, Alii Abdii Jaamaa, Alii Muhammad Muusaa yookaan Alii Birraa, Iliyaas Buroo, Iliyaas Yuusuf, Himee Yuusuf, Ibrahim Muhammad, Khalid Bakar Usmaan, Muhammad Abdallaa Xiqqaa. Maqaa biiftuu ganamaatiin Haatiqee Usmaan, Abdallaa Ahmad, Abdii Yuusuf yookaan Siyagarraan, Abdu Jabbaar Umar, Abdurazzaaq Abdullaahii, Abdurazzaaq Usmaan, Muhammad Abdallaa Muudee, Ali Yuusuf yookaan Boonaa, Mukhtaar Abdullaahii Hingee, Saalah Abdallaa Muudee, Saalim Abdullaahii Hingee, Yoonis Abdallaa Roobaa, Yoonis Abdullaahii Zakuree. Maqaa maskoobiin
Abdi Buh, Abdurrahmaan Koot, Abdurrahmaan Yuyyaa, Amin Muusaa Rubboo, Khalid Bakar, Muhammad Faswaa, Muhammad Ibrahim Yookaan Shimaw, Rashid Ali, Sayyid Sheekh Haash, Saalim Darbuujaa, Shantam Shubbisaa, Umaree Ahmad Ali, Taahaa Abdurroo. Maqaa arsaleetiin Aadamee Ibsaa, Abdallaa Foortii, Abdii Habib Yookaan Abdiyuun, Abdurrahmaan Muusaa, Ahmad Abdurubboo, Ahmad Bikkee, Ahmad Dubban, Ahmad Xawiil, Ali Yuyyaa, Feesal Udeynii, Muhammad Usmaan, Muhammad Yusuf Yookaan Kaabbit, Mukhtaar Bakar, Yahyaa Abdoosh. Maqaa suuqal ilaaqiin Aadam Ussoo Khabiiraa, Abdi Shakuur Umar Yookaan Zixii, Ahmad Yoonis, Di'iin Addaawee, Haamid Abdallaa Liiban, Ibraahim Haajii, Isahaaq Furtee, Kamaalee, Mahdii Liqamambar, Millii, Muqbil Ahmad, Sa'iid Abdusalaam, Wahiib Joobaanii, Tuttawanii, Kaayyoo Urjii Bakkalchaa Bawwaasutti seenan. Haalli dargaggootaa obboleeyyan isaaniitis kakaase. Shamarran dirree dhawaa hawwisoo azeebati miraatii fi biqilee jaamanitti wal gurmeeysanii dooyaa irratti ba'anii sodaa malee baabur boosxaan dhufee kan ulaa saddeettanuu seenee barbaaduma keeti barbaadeetiin dhabeloo shaakka keeti jechuun kan jaalatan faarsan. Akkuma dargaggootaatti hawaasa Oromoo kan dirree dhawaa malees kanneen magaalota naannoo biraatiis bohaarsuu jalqaban. Haala kanaan haimma yeroo gabaabdu dura walleeleen alagaa afaan irraa hin dhabamne magaalaa dirree dhawaa madiinaa walleelee afaan Oromoo godhan. Walleelee ammayyaa kanneen Jalameen kuulaa yaa'ilii biraa Jalameen kuulaa yaa bareedduu fuulaa osoo naannaa sootee si wajjin oolaa. fi Asheeta shumburaaloo shabishambiraa asheeta shumburaaloo shabishambiraa adeeffatii biraa jannati sibiraa akka jannanni sibiraa bootu jannanni sibiraa. ittiin jalqabaman hogguma takkatti waa'eelota armaan gadiitiin hordofaman. Rasboruma boruma boru sibtani osoo naan jetu anengam haaduru ani. Madema, Yabaritu de Chisikadema, Madema, Guyano Madema, Yabaritu de Chisikadema. Yaadannoo
Sinima anoo soodada jaalatinte nageesserra booda. Sinima anoo soodada jaalatinte nageesserra booda. Gama keessatti biraa baasindee bineeyaa jaalallee biraa garaan sabrii dhabee duuba maaliin karaa. Wal marduuraa wal dambijiru ayyaana gayaati mawaalidu. Ya shankora ala jalasi numfala ere nyurralal shankora ala unne to maledu na kitto to bantu roita e gatu ya waya roita e gatu e kata bantu roita e gatu
Asisi barsiituutiya as goori goori koggaama kiyya boodite onnetiya boodite onnetiya. Meekati qajeela meekati hamiila meekati qajeela meekati hamiila baati arkuutufa barkuutufa ashita tiimira laalisa gurgura siyatu waambaati antanagara siyatu waambaati antanagara jaalatuutu Simbarbadagu gadin tenya taka Simbarbadagu gadin tenya taka balla mana kabi setiti arka wai setiti arka jurup koite ya jada to nami koite jurup koite ya jada to nami koite anti male barjurunto yamna tolte anti male barjurunto yamna tolte dia ko bayo anati dia ko bayo anati ele nati kenamudi Gol
ifaan fuula keetii yaadu golgoleessa ililli urgooftuu tan masnoota keessa. Manama nada zayyidima ori wajin kandalate bensamne harima Jalal binte na daideti akka jolle na sobdeti amman duba na idati abde biraa dagati Lena no hoga wayai lena no hoga sakam sahu peta gaya chiringi meta ga arman naga kite hoga sade mu peta ajaban ajabi ajab يا داخيتي شرر كوي هنقم تكان دادر كوي يا داخيتي شرر كوي هنقم تكان دادر كوي أمن يددا قفنا نجول أمن يددا قفنا نجول يا دبيران كبو قبلة باملي من الدنيا التي جلالك نقول يوسير في غمدا شكوني ويخوغا نادا شكوني ويماما شكوني ويخوغا نادا شكوني ويماما walleeleen barwaanni yookaan mataan armaan olii kanneen yeroo sanitti lammii sossoosan keessaa hamma tokko. Haimman Oromoo walleelee kana jaaz, saaksfoona, akkoordiyoona, toomtoom, gitaara, darbuujaa fi mi'a adda addaatiin wal fudhachiisanii wallisoota alagaa kanneen muuziqaan afaan qottuu yoo itti dhawan ni cabdi jaan qaaneessan san bira kutanii walleelee jaraa hawaasa Oromootii fi kan isaanii keessatti illee tapha ijoollee fakkeessan. Akkasiin ani ni wallisaa abaduu callisuu hangam bilaash godhu warra amma wallisu jechuun erbuu manguddoo fi hawaasa isaaniitiif seenan dhugoomsan. Kan kana haalaan mirkaneessan gaafa wallisoonni Suudaanii babbeekamoon agarsiisaaf naannoo dirree dhawaa dhufan. Gaafana walliftoonni Urjii Bakkalchaa bakka Mahammad Wardii, Sayyid Khaliifaatii fi Mahammad Awadfaan jiranitti dooyaa galma guddaa magaalaa dirree dhawaatti ol ba'an. Ijoon dubbii dooyaa irratti ba'uu isaaniitii miti, jara addunyaa irratti beekaman caalaa ifanii mul'achuu isaaniiti. Suudaanonni mataan isaanii kanaaf ragaa bahan.